garnuu keenya mo'achuudhaaf buqqeedhaan laaqamnee dafqa keenya coobsinus sabira darbee dhiiga keenyas lolaaf nullee gonkumaa hin qaanofnuun yaadannoo ol guddatee Saantiyaagoo Bernaaboo keessatti addunyaan kun yommuu koo dhiiga Maadriid akka ta'e tolchee na beekamu. Wanti isaan hin beekne yoo jiraate garuu hangan gaafa du'ee biyyoo uffadhuutti ani Maadriidumaan jecha goolii eegaan garee Ispeenii fi Real Maadriid duraanii Karkaasiyaas kenneedhaamu. Ani dursee Baarseloonaa Real Maadriid kanan filadheef sababan qabamu innis mo'achuudhaan ejjeen yeroo hundumaa mo'ataa ta'uudhaan Alfredo Di Stifaanoon ammoo Real Maadriid dhiiga qofaa miti lafeedhaa hafuuraa fi foonis ni dabalataadhaan gootota El Clasico darbaa 21ffaa jedhamuudhaan ittiidhaan gara Roonaaldoo shaadiidhaan gara Raa'ol Zuudhaan gara Iniestaa Goolii hanga Roonaaldoo guddichaa Raamosii hanga Daani'eel Veezitti maleera. Ammaan booda ammoo Laamiin Mooviinii Mbappee eenyutu tarree goototaa kanatti dabalamaan ni bulfannam. Jarri gaafuma tokko jedhanii lafaa ka'an isaan wallaa isaaniitti isaan gooluu fi bultee gadaantummaa isaaniitti gammaduu fi olaantummaa isaaniirraa fudhachuudhaaf dhaadatu mormuudhaaf kilabaa olii yookaan ammoo moorzaan kilab jechuudhaan Baarseloonaa hundeeffatanii warri garanaa ammoo Real Maadriid jechuudhaan of waamu. Maadriid jechuun ammoo Ispeenonni hundi gara Real Maadriid qottam isa malee omtuu hin jiru jechuudhaan garanaa nu kilabaa oliitti yoo jedhu sun ammoo garasii malee kilabiin hin jiru jechuun isaanii gadoo fi yaaddoo wal morkii fi wal jibba cimaa warra Kaataaliyaanotaa fi Los Blancos gidduutti uumeedhaan kanarraa ka'anii isaan kun seenaa qabnaadhaan yoo dhaadatan isaan sun ammoo seenaa hojjanna jechuudhaan ollaa walirraa fagoo ta'anii walitti gaarreeffachaa walitti gamaa jiraatu. Isaan biratti mammaaksi ollaa fi dugdaan lafaa ka'uun tasuma hin mammaakamu. Inumaayyuu hangamuu olloomnullee walin amannuutu isaaniif mammaaksam. Kilaboonni masaanuu kun gaafa kilabii jedhanii ofii fi wal waamuu jalqabaniiti nadhii walitti nyaachuun dhaadeffameera. Keessaa ammoo gabara 1956tiin pirezidaantiin Baarseloonaa yeroo sanaa Yoosef Saanyool poolisoota magaalaa Maadriidiin rasaasaan tumamee ajjeefamee booda ifatti waraanni waraanaa olii kubbaa miilaa Baarseloonaa fi Real Maadriid gidduutti ni baname. Har'a tokkotu mo'ataam borummoo sabiraam. Kilaboonni kunneen gammaatti taphoota hunda kilaboonni kunneen irratti hirmaatan 257 irratti walitti dhufanii dhukkee walirraa kaasanii dhukkee fi dhiigni samiitti ol faca'eera. Qardiin diimaa fi boorrii akka bokkaa gadi roobeera. Sadirree galee taphatu qofa osoo hin taane inni jijjiiramee seenuudhaaf carraa eeggatullee osoo nafiin qardiidhaan dirree keessa argatamaniiru. Qardii bira darbanii mormatti wal qabuun walirra utaaluun silaa dhimma El Clasico waalessuun har'aadhaan taphoota 257 keessaa Real Maadriid 105 Baarseloonaa mo'achuudhaan olaantummaa qaba. Baarseloonaan ammoo yeroo 100 mo'achuudhaan 52 ammoo qixa ba'uudhaan seenaa walitti dhiyaatu qaba. Kilasikoo irratti yeroo 48 hirmaatee warra Kaataaliyaanotaatiif falmuudhaan dursa kan qabate ammoo Sergio Busquets torbaan darbe taphataa cimaa jaarraa 21ffaa jedhamuudhaan hunda caalee mataa hundaa yaabee maqaadhaan sadarkaa tokkoffaa kan qabate Liyoon goolii 26 El Clasico irratti galchuudhaan seenaa gootaa kaa'ee darbeera. Gaafa waliin falman ammoo Real Maadriid Saantiyaagoo Bernaaboo irratti yeroo 66 olaantummaa yoo gonfatu Baarseloonaan immoo Kaampinuu irratti yeroo 63 masaanuu isaa kana akka kennachiiseera. Taphoota 257 kanarratti ammoo warri hidhannoo adii Los Blancos uffatan goolii 433 warra Kaataaliyaanotaatti galchan masaanuun isaanii ammoo gooliiwwan 419 galchaniiru. Har'a garuu eenyutu miira gammachuu baatee galaam mindara Kaataaliyaanotaatu gammachuudhaan torbee guutuu sirbamoo warra Los Blancootiin ranumaan hawwii guddaadhaan eegamaa jira. Baarseloonaa
taphni garee lamaanii darbii guddicha pilaanetii kanaati jedhama. Tapha kilaboota lameenii kanaan kubbaan miilaa hiika dirreen alaati siyaasa fi dinagdee walitti kan hidhiyoo ta'u falmiin kilaboota lameenii seenaa mataa isaa qaba. Gartuu warra mootii Speen kan ta'an Real Madrid cunqursitoota yoo ta'an warri Blaugrana Barcelona ammoo mallattoo bilisummaa Kaataalooniyaa jedhanii amanu. Kanaaf taphni garee lamaanii morkii dirreetti geggeeffamu oli. Falmiin El Clasico kan jalqabe waggoota 122 dura akka ta'e galmeen seenaa dorgommii kanaa ni ifoomsa. Jibbi falmiin miirri wal mo'u xiiqiin garee lamaan gidduu jiru morkii kubbaa miilaa keessa jiru hin fakkaatu. Bara 1930 booda hoogganaan abbaa irree Jeneraal Francoon akkuma humnaan gara aangootti dhufeen pirezidaantii Barcelonaa fi hoogganaa Rippaabilika Kaataalooniyaa akka ta'e Joosef Sunyooleen hiisise. Achi booda rasaasaan ajjeese. Labooba abiddaa El Clasico fi xiiqiin warra Kaataalooniyaas bara sanirraa eegaleen. Warri Kaataalaan Barcelonaan kilabaa oli jedhanii amanu akka mallattoo bilisa baasaa isaaniitti fudhatu. Warri Barcelonaa asxaa isaanii irratti barreeffama dhaadannoo afaan Kaataalooniyaatiin Mesquee un kilabaa oli barruu jedhu katabaniiru. Taphni El Clasico tapha biyyoota hedduu keessatti ilaalamuu fi daawwatamu akkasuma waa'ee morkii kana dubbatamudha. Kilaboonni kun lamaan har'a halkan sa'aatii 4 irraa eegalanii dhatti waliin falmatu. Gareen lamaanuu bara kana ga'umsa gaariin bara dorgommichaa jalqabuun isaanii taphni har'aa soominaan akka eegamu taasiseera. Darbiin El Clasico bara kamuu caalaa tapha morkii jabaa keessummeessu ta'us waggoota muraasaas garuu keessattuu erga Meesii fi Kiristaanoo Roonaaldoo'n garee lamaan keessaa bahanii miirri darbii garee lamaanii qabbanaa'ee ture. Bara kana garuu gareen Kaarlo Ancelotti fi Hansi Flick taphattoota buuleeyyii fi dargaggootaan ijaarame El Clasicoon baranaa hawwiin akka eegamu taasisee jira.